nuti heerii nu bira hin jiru haa. Heerii nu bira jiru mi? Nuti humnaan fayyadamna. Ayyee. Dandeenyaan ni kabalata san rakkoon qabdu. Oluma bani rakkoon qabu tateeti. Nuti si makasirra dhiiraatu fi takkaa gadi hin jenne. Nuti jajjabaa fedhe. Akkas pada apa? Akkas pada. Akkas pada. Fidi kulfi. Fidi kulfi. Fidi kulfi. Fidi kulfi. Fidi telepon. Galak kis. Wanta nanti malah galak kis kau. Bukan. Galak kis. Udirra. Galak kis. Kan mari ko utan mana fidi mari. Mari ko galak kis. Telepon kis. Fidi sinja. Mari wo mari kan. Udirra. Mari wo mari. Sama singkir. Mari napor. Fidi sinja. Fidi sinja. Sida umle yola. Galak kis. Apa? Telepon cak. Galak kis. Kucing kabel. Kok telepon? Sekan. Telepon apa? Telepon akan anda tindiam sunu. Mana galcet lama cecap sa. Galak kis. Galak kis. Ulfi. Galak kis sinje. Galak kis. Galak kis ya. Fuudirra karaa mana isaati fi jinni isaa beeka. Mana kireeffachuu nama bilaashi galuu dhageesse magaalaa tana keessa mana namuu kireeffannee galla. Bani ulaa tana. Ulaa tana abanu ulaa garteessu taaraa akka namni duubaan itti gadi dhantan. Ayoo. Sheetartiin beekamu beektu. Kana dura siin beeka. Kana dura na beeka. Anafaa akka dansiimti. Seen mooseeni. Yoo taatee sheetartiin fuudhuu keessan malee maalti quba qaban. Fuudhuu keessan. Anaaf fuudhemu isaan na fuudhemu. Maalti beektu namni dhufanii bakka itti hidhame beekamu beektu. Bakka raajuun itti hidhame bakka raajuun itti hidhame eenyutu icciisan cufee alaa baasee nama kan gaafatan hidhaas baase. Ayyoo. Akka raajuun boo eenyu godhe. Akka raajuun boo aan dhaqee bakka inni itti hidhamte agarsiisee nama kan isin baafne namni. Ayyi manuu hin kennu. Inni abbaa fedheeti maal ta'ee hin taasisu. Maal ta'ee. Akabbaa fedheeti jinii mi qaba. Manni abbaa fedheeti. Yaa akhi lubbuun oomee qabboo kee bakka tanatti himi. Manni abbaa fedheeti. Sababaa qulfii tanaatiin. Nadhagee. Qulfii mana tokkicha haadha. Kanneen hundaa'u kanneen hunda jechuudha qulfii qaba. Maal isin qabu? Kanneen hunda harkaa qaba. Mana sirreeffannee galu jedhe. Eenyu kireessa manarraa ta'e. Namarraa kireeffannee galu jedhe. Namarraa kireeffannee. Haa bani. Bani jiru haa. Qulfii seebilee jirti bani. Nara jirti. Isa jirtu ala biraa isa jirti. Osoo si gadi hoobani harka keeti. Bani siin jee hoobani. Rakkoon maali maal tura kudhame? Rakkoon hilwaa beektaa, najjaashi beektaa, sheetartii beektaa. Hallumaa siin beeku. Eewa. Najjaashi siin beeku. Sheetartii immoo. Gurbaa kan hin Mee kun haasawaa kun. Gaafa isin gaafa. Haasoo akkana naasee. Mee hordoftoota keenya haasoo inni haasa'u laala. Haasoo akkana naasee. Mana kana isin waatti balleessaadha. Wanti balleessaa. Sababa. Waan kana hin dhalan. Waan hunda amma wanti barbaadu jirtu maali? Waan nan barbaade hilwaa fi sheetartiin najjaashi bakka jirti. Hilwaa fi sheetartii fi najjaashis quban qabu. Tamam, angka ammaa tala hijiba dhiisiti bakka rafteen. Araan tanaa bakkasaatti mana nu godhe mana xiyyaa nu godhe jee dhufe malee. Waan jabeestee ta'ee mana xiyyaa nu godhe dhufe. Mana xiyyaa nu godhaa mana keessa waan jabeestee nuti. Waan takka jedhani. Ikeetis banuu wallaal. Mana ni keessatti jiraata jedhii kireeffatee mi? Guddi sadii. Mana abbaa irraa kireeffatee isin irraa kireeffate. Isin sureesseeti. Amma isin maaltiin beeku beektaa yaammaan tanaa ulaa tan akkatti baratee barsiisanii baadiyyaa haasawa. Intaloon ilaa zaa halkan sa'a kudhaniis raftu. Amma haasawa bareedaa haasi. Egaa obboleessa taayu. Obboleessa yaatti. Taayu rabbi hidhaadhaas baasee miti. Hidhaadhaas baasee miti. Hidhaa sanuu sababa kiyyaan baate. Hidhaa sanuu moo akkamii sababa keetiin beeku. Sababa keetiin naatu bakka ati namu jirtu. Sheetartii hundaa. Waadaa Rasulullah lubbuu diyyaa eenyu fudhate jee gaafannaan obboleessummaan kee kan ijoollee nararraa ta'e Rasulullah naaf fudhatanaan jee isaa eegaan si gadisee hidhaadhaa si baatan godhan. Ati ammaas yeroo saniif hin beektu barraaju. Isa garuu qorachuun keenya dirqama ta'a malee. Achi fuudhee ammaas fuudhee mukaan nagan dalagatee Rasulullah lubbuu diyyaa wulii walaabee waatanaan jee. Eenyu siin jee? Eenyu siin jee kas? Obboleessa kee guddaa kan isaa. Eenyu maqaan? Maqaan isaa bal'oodha. Bal'oo. Xayyii inni mas'uulummaa si fudhate.
isin gaafa san mee ilaaltanii miti tayyib gaafa san maaliif ni ilaaltanii aboo amma naan itti laata Hai. maaliif ni ilaaltanii Ana akkasatti namaa waan seenanii ejjiitiin jala baase. eenyuudha icciitii baafte eenyu kana eenyuudha icciitii baafte Ejjiitii kana jala baase. gataa kosuu gataa gataa shee hamnaqo Takka dhayyuu yookaan dhiisi haasa'ume naan lubbuu baase ja'a. shee sababni jedhanii fuumaan itti gaafatamummaa lubbuu jedhanii wanni sheettatiif sila fudhate bal'oo heeji baleesse bal'ootti bilisii Mansuurummaa kanarraa fudhate bal'oodha. Bal'oodha. Itti gaafatamummaa raajuu lubbuu isaa moo? Itti gaafatamummaa najjeesu fedhe ati najjeesu fedhe Ani sijjeesu miti ejjiitii cheedha jala hin baase. Sila sijjeesu fedhe akkas ituutum godha malee ejjiitii sana hin baasu ture. okay siitu akka keetiin ba'e jechuudha Akka kiyyaan baate. Atiitu hime. Yoo ni bina immoo bakka sana akka hin miidhamu taate bakka sana akka hin miidhamu taate mansuurummaa lubbuuti jedhe waa hunda si eenyutu itti gaafatama akka boodara miidhamu jee gaafannaan naatu itti gaafatama jee bal'oodhaa bal'oon mansuurummaa fudhatee saba isaa irratti si garsiisuu dandeenya. jallaa okay Si baase saba isaa irratti bakka bareeduudha bareeduudha amma tana dura ammaas waan kana asirra wayii dalagaa turtanii an viidiyoo irratti arge waan kana si dalagu jira moo isaan dalagu jira siirii harka isaa qabda Angoo asiinis waan kaatan jiru. Os habalee fi onneen kaasantuun waan ittiin nama caccabsanii. ittiin nama caccabsanii Waan asii dalagamaa jiruttis hin beeku takkaasiitis hin beeku. taayib amma qulfii mana kanaa sirrii jirti Ulfi mana kanaa moo amma dinarraa fuutee tummaan anas irraa fuudhee taayib anas irraa Dhageessi fuudhee bilma. yoo waan as keessa waan jiraatan garuu lubbuu deebi'an Dhaabun mansuurummaa lubbuutiyyaa gaafa fudhatee deebi'ee ammas fudhee hidhee na deebise. Abbaan kana bakka jirtu hunda siitu ikitii hunda himee si garsiisu akka baatu baatu si oolu. Fuudhee mansuurummaa lubbuutee jiru irra nayyee fuudhee hidhaa na deebise hidhaa kana na kaa'e. hayyee Hidhaa san deebi'ee lallabadee bakka maalladee jiruuti. Lallabadee maallaqaan mana hidhaa san keessaa gabbee dalagaa bultii bakka dalagaa bultii sana dalagaa sana keessatti illee maasi. Nandiifne dalagaa bultii sana keessa bobbaan jisan amma manuma biyya keessaan gaafa manuma biyya namni mana fi irraa bakka itti fagaatu hin qabu mana hiyyeerii ilaalan dhagee dubbiin na duuba tasgabboo ta'ee dhufee mana deemee amma mana garuu ammoo waan akkasii yoo mana kana keessa waa kan jiraatan ta'e lubbuu kee ifkan dhiiga kee harkaan dhiqan aboo waan jirtu qulfii siitu harkaa qabaati. ooluu bani deeggarsiisa Ati bari isa dhigaa qulfii amma michee irra taa'uu gubbaa kana Ulaabbani gaa'oo amma anjimaan duraa dhiisii yaakiin weerrisini. Dalage Hai. nuti wanda dhaabuu jiruuf Hin dandeenyu rabshaa gurguddoo hin dandeenyu. yeroo asirra jirtu ta'e gartee quba qabaatu ta'e yoo quba qabaatu ta'e jechuudha Garaa kanas qoomatanas dhaabna akka maablu matanaa'u. dhiiga keetiin harkaan dhiqan yoo samtuu baattee immoo ta'u obboleessa keenya akkuma gartee dhiyoo siin baasee tusan mas'uulummaa lubbuu jedhee ammallee irraa fudhata akka wanta kan taane jechuudha aboo bari isa waan akkasii muumee. tamam nadaan ooluu qulfiidha baas Qulfii isa kan jirtee miti. Gaafa kan bal'oon mansuurummaa fi waan hundi tokko waan takka illee si gargaarre mansuurummaa waan hundaa naaf fudhataa yeeti ka'ee hoteelli akkana godheemi amma afaan kanaati mansuurummaa kan naaf fudhatattee itti gaafatamummaa yoo lubbuun ta'e lubbuun namaa keessa jiraate garuu immoo akkasitti tajaajila Ta'e akkasii nyaadhamte. Shuumoon ta'e bishaan fixxe. Shuumoon ta'e lubbuu fixxe yoo ammoo namni as keessa hin jiraanne itti baatee jirtu wanni kuni hayyee ammaaf ni ammaas kana boodaan mansuurummaa kana booda wanta kan nuti dubbisu hin jiru dhugaatiin Maaltu si dubbisoo? maaltu dubbisa maaliif wanni dubbalee nuti kan barbaadu jiru Nuti nama dhugaa akkana. nama isaanii wal dhiyaatu Bas. nama isaanii wal bibilu hayyee ati isaanii wal bibilu Warreen hilwaa harkaa qabu kan. warreen iluu harkaa qabu hanga barbaadu kana hilte taanaan yoo nuti baattu taanaan immoo ati mataa keenya yeroo gubbaa Akka waan ta'asiimu wanni si barbaada nama gaafa sadii sidaadhaan ilmaan sana beesin dhufeemi fedhu bilbila haa qabu qabaatu fedhu haa qabaachuu baatu gaafa Nu maraachini nuti maraatota. Maraatota dirqama walitti baanaa luufisa. aywa waan maraatuun taates garree jirra waan jireenyi ta'es garree jirra saniifuu Amma jarri boo viidiyoo teenya tana laaltan taatan jiran laalaa viidiyoo teenyaas bakka jirtan hin laaltan namuutu sooshaal miidiyaa hordof namni telefoona harkaa qabde waan ta'eef. dhugaa Maraanneeti isintu nu maraachii akka isin jala yaanu nu godhe bakka itti baataniif laalaa jechuu barbaannullee wala garra. wanni bahallee jirtu magaalaa Yaa keessaa xannee wal geesse Yoo gus- dhiirummaa qabaattan akkuma mana dhuftanii na seentan sanitti mana tatta'aa bakka kanaa jirra jaa najjaashis arra hogguu eeyduu sheektartiin hafuune dubbisiifne nin dhufa jeetuma achumaan itti ilaasaa meeqa jira kijibduudha isin kijibduudha aanni keessamee haa dalaguun al shaglakum idammarraa waan silaa ortodoksii keenyas keessatti jechuudha namoonni tokko maal jechuu jiranii waan balloon deemuun san fudhadhaa jira nama gartee siiriin dalagamtee kanuma caljeeti nama barbaadu jirraa miti way jiraachuudha way dhaawamsu jenneeti saniifuu hiyyaadinaadha
Hilwaan ammoo inshaallah ni baati dhibbatti nama natan. Wanni takka garri isaan geessan hin jirtu yoo isaan magaalaa kana keessaa baafachiisan akkitti baafachiisan hin jirtu jaartiin ni haati hin qabne. Eenyu fuudhee deeman boo. Har tokko deemuu hin danda'u. Garri tokko deemuu hin danda'a. Magaalaa kana keessaa akkam baafne magaalaa bahaa fi dheessan irratti waraqaa keenya jirra. Magaaluma sana keessa olii gaggaarii jechuudha. Hanga isaan dhagaa nyaachisu jechuudha. Inkaan qoqqoodisi. Akkasitti egaa dhiifama duraataadha. Itti fufa wanni silaa keenya ammaan tana. Keenyaa haawee dhokachuun oolu rabbiin wayiin cufa waan ta'eef hordoftoota keenya qabsoo irra jirra. Ammallee maali beektanii hordoftoota keenya jarri kuni akka Rukaandaa maal jettanii afaan keenyatti. Lukaandaa hoteela. Hoteela bakka gartee kubbaa faatti ilaalan. Achi bakka maa jarri sun akkaan dhageetti arra information akkaan dhageetti achi bakka maan jaanii amma karas deemnee barbaanna bakka asirii fi kana kana. Najjaashaatti daalamma. Najjaash ammoo akkuma nuu bilbilteen dhiirummaa guuttadhuun siin jaa. Baydirratti. Baydirratti. Dhagaa keessa teessee. Haniihu dhiiraa meeti. Ankawaatti gootanii akkasii gootanii irra gangalachiiftanii gabbeetiin isin barbaadu jira kaamera haasee isin dubbisaadha. Uummatan ish. Akka malee isin dubbadha. Hananga keessan takka barnoota qabaadhee kan nama shishu godhu yoo ta'e gabbeetiin abbaa fedhan kunootii hojjaan mee kunootii hojjaan harra gabbaadha uummataa. Mana gartee isaan itti viidiyoo maraa turan san hilwaa qabanii itti maraa turan san mana hundarraa ariinee jira kun harraa boodaa kana. Harraa boodaa kana bikkaan itti hidhames. Galaamee manni mana keessanii qottaa deebi'aa. Galaa nam tokko manni kana keessa jiru kun guututti haadha mana kanaa tagargaartuu isaa baafnee jira qabnee jira isiis faayoo birii jirti kunis qabamee jira. Takka irraa quban qaban jechuudha. Kanaafuu akkasiiti garuu ammoo information ni bahaa gara fedhan malee telefoon amma lookeshinaa si'ala deemu jira. Telefoonni masaan booda eegaa haawulama eegaa cufamee booda ni baranne lookeshinii jechuudha. Telefoonni baranne akkasiiti. Turtii gaarii isin jechuu barbaanna hanga waan birootti wal deemnutti salaamullaa aleekum. Maaltu si dubbisoo? Maaltu dubbisa? Maaliif wanni dubbanee Nuti kan barbaadu jiru. Nuti nama dhugaa akkana. Nama isaanii wal dhiyaatu. Bas. Nama isaanii wal bibilu. Warreen hilwaa harkaa qabu kan. Warreen hilwaa harkaa qabu hanga nama barbaadu. Kana himte taanaan yoonii fi baattuu taanaan immoo ati mataa keenya yeroo gubbaa. Amma waan taasifamu wanni si barbaada nama gaafa sadii sidaadhaan ilma sana beesin dhufeemi fedhu bilbila haa wal qabu qabaatu fedhu haa qabaachuu baatu gaafa sana ijjitti nama waan hin baatu namni ijjitti nama. Wal quban qabdu jechuu. Aboo gaafa sadii saba kanatti hidhameemi amma tokko isaan waan wal quban qabu akkamitti wal quban qabu. Eega guyyaa sadii telefoonaan illee Quban qabu yaani. walis qunnamtanii hin beeytan. Hin beeku Amma amchi waan takka jiru. Telefoon hedduu ijjitti waan Ulfi bani. Aboo ijjiitiin bitu bani. amma ati wanni barbaadu telefoona keessaa miti nama sigira hidhameemi telefoona keessa wanni barbaadu sin jirtu Tamam telefoon irra jiraatu. telefoon sirrii jiraa miti kalaas telefoonaa fi anillee kan xiyyan dabbarama yoo namni jiraatan ammoo ati bakka jirtutti rukkuu baatu ni barbaada. Narra barbaadda? Anis gahay. Wanti jiraatu. Waa hundarraa bilisa ta'e jedheen mana yanii ilaalte jedhu. Haalaas akkuma bilisaa sanit jiraata. Nuti immoo seeraaniin isin fayyadaman nuti seerri nu biratti hin dalagu. Seeriin dalagumi? Hin dalagu. Ani akkaan beekotti gulii as godha. Sarrakkoo hin qabu. San wal deebi'aa tokko. Nuti manuma bani imma. Garuu kamara na qabattan. Bani ulaatanaa nu dhibee bee. Amma qulfiidhaan sila waan feetan fudhatan. Maaliif jettee amantummaadhaan? Waan akka wanni jabeessi jirtu mana kana. Oo mataa si cabsinee fuuna nutiiti. Wanni mana kana jabeessu hin jirtu? Bani si bani. Yoo sun tobaatee dhiifuu banna. Garuu warra tan. San dhiisi akkuma dhiiraan nurraa kafalattaa deemu. Nuti nama bilisaa tuttuquu hin dandeenyu. Bani maala. Seena hin qabu seena. Aboo ol seeni bani kamata. Shittii fa'aa ol seeni. Po gardaa labboo. Qamaa turanii bari. Eenyu mana kana jeemee kan dhufne itti eenyu kamu jira. Ammalti beekatu qulfitanii qabu. Ol seeni. Garaabaan goggoytu na fakkaatti lakkee. Ol seeni hotu. Garaabaan goggoytu lakkee raaju. Garaabaan darba gaafa dhiyoo irraa nama hidhanii akkasitti raawwatu. Ati ol seenumaa itti mana keessa ol seeni. Seeni qaamanni mana keeti ati. Seeni haa mana keessa. Seeni qaamanni mana keeti. Seeni michii jiru deemee. Akkana na godhe illaanu. Uumanni kun manuma ajaa'ibaati. Kana hatti nama shagatu. Meedhaa badu. Meedhaa badu. Manni kun gaafa dhiyoo dhaabannoo itti siiritti godhan barsiisan. Saniisa? Sanii. Gartee? Inni yoo kan mana isaa kana akkanuma nama boora mana kana keessatti wayii nama shira dalagu tokko as fiddee jennaan nuti nama seeraan